Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa farkaa qabnu kunooti. Waraanni Bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilisiginnaa irratti fudhachuu ibse. Waraanni Bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilisiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa argachuu isaa beeksiseera. Haala kanaan waraanni Bilisummaa Oromoo zooniin kibbaa gaafa Agayya 18 bara 2025 godina Gujii lixaa aanaa Sabbaa Boruu iddoo addaa Malkaa Luddichaa jedhamutti tarkaanfii fudhatee loltoota bilisiginnaa hedduu du'aa fi madoon adabuun barameera. Kana malees rasaasaa hikiimaa 600 uffata waraanaa fi qophii irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii gochuu isaatu gabaafame. Guyyuma kaleessaa godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa keessatti waraanni Bilisummaa Oromoo zooniin lixaa tarkaanfii cimaa fudhachuun dhaga'ameera. Waboon tarkaanfii aanaa Saasiggaa ganda Goondee jedhamu keessatti fudhate kanaan loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuu isaa gabaasichi ibseera. Waboon zoonii Arsadees godina Shawaa Kibba lixaa aanaa Daawoo magaalaa Buusaa jedhamutti tarkaanfii cimaa gaafa Agayya 18 bara 2025 fudhateen loltoota bilisiginnaa 59 battalatti ajjeesuun kanneen 50 ta'anii ol ammoo madeessuu isaa gabaafamee jira. Gama meeshaatiin ammoo qawwee hakiimaa 40, rasaasa bireenii 500, gumbii 80 fi rasaasa kilaashii 1000 irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii gochuu isaa gabaasicha ibsa. Tarkaanfii waboon fudhate kana ilaalchisee hanga oduun kun qindaa'etti gama mootummaa bilisiginnaatiin wanti jedhameen jiru. Gabaasni Kagadaa Miidiyaa Neetwork ture. Oduu keenya itti aanuun hooggantoonni KFO leenjii hoogganummaa sadarkaa olaanaa marsaa 5ffaa fudhachuun ibsame. Qaamonni hoogganaaf Koongireensii Federaalawaa Oromoo KFO yeroo 5ffaaf leenjii hoogganummaa akka sadarkaa olaanaa fudhatu isaanii paartichi oduu karaa fuula Feesbuuka isaan tamsaaseen ifoomse. Leenjiin kun kan kenname Agayya 17 bara 2025tti ta'uu kan ibse paartichi leenjii kanaanis hoogganoonni paartichaa keessoo isaanii cimsuuf kutannoo qaban agarsiisuu oduun kun ibseera. Leenjiin kunis waajjira muummee KFO naannoo Qabbanaa Finfinneetti argamutti yoo ta'u itti aanaa dura taa'aa paartichaa obbo Mulaatuu Gammachuu fi miseensonni koree hojii raawwachiistuu paartichaa irraa qooda fudhataniiru jedhame. Hooggantoonni sadarkaa giddu galeessaa kanneen dameelee liigii dubartootaa, liigii dargaggootaa fi liigii namoota qaama miidhamtootaa irraa dhufan leenjii kanarraa qooda fudhachuu himameera. Kaayyoon leenjichaa tarsiimoo KFO akka dandeettii ijaaruu itti fufiinsa qabu ka agarsiisuu fi qulqullinaa fi bu'a qabeessummaa hooggansaa sadarkaa hundatti ol kaasuu irratti ka xiyyeeffate ta'uu oduu paartichi fuula Feesbuuka isaa irraan tamsaase irraa hubatameera. Leenjiin kun karooraawwan biroo itti fufiinsa qaban keessaa tokko ta'uu isaa ka mirkaneesse waajjirri quunnamtii uummataa KFO paartichi tattaaffilee dandeettii ijaaruu akkanaa itti fufaa jedheera. Hooggantoonni humna haaraa waa horatanii gara hojii isaaniitti yeroo deebi'an KFO'n sochii jaarmiyaa isaa keessatti cimina addaa akka argatuu fi uummata wajjin walitti dhufeenya cimaa uumuun bakka bu'uu irratti fooyya'insa guddaa akka argamsiisu eegama jechuun paartichi eereera. Oduu keenya itti aanuun imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru caasaa aanaalee fi godinaalee naannoon Somaalee lafa naannoo Oromiyaa irratti diriirfatee tibbana labse deeggaruun ibsa baase. Imbaasichi fuula marsaa hawaasaa isaa irratti ibsa kenneen magaalaa Naayiroobiitti sirna deeggarsa kennuu caasaa naannoo Somaalee adeemsisuu ibse. Hundeeffamuu godina Gurraa Dhaamolee fi aanaa Hagarmoo Gorittiin jedheen aanaa dhufuu jedheera. Sirna aanaa dhufuu fi deeggarsa caasaa naannoo Somaalee lafa Oromoo irratti labsatee kana irratti ambaasaaddar Dammaqaa Xinaafuu fi hojjettoonni imbaasichaa argamuu ibsichi eereera. Ambaasaaddarichi haasaa waltajjii irratti taasisaniin caasaan haaraan naannoo Somaalee seena qabeessa ta'uu dubbatan. Naannoon Somaalee magaalaa Mooyyaalee dabalatee lafa Oromiyaa irratti caasaa mootummaa diriirfatee godinaa fi aanaalee haaraa tibbana mana marii naannichaan raggaase. Kana hordofee uummanni Oromoo mormii cimaa addabaabayiitti bahee dhageessisaa ture. Maanguddoonni Booranaa dhimma kana irratti pirezidaantii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbisuuf Finfinnee dhaqanii nama isaan dubbisuu dhabanii rakkoo hamaa keessa turan. Torban tokko olii waajjira pirezidaantii Oromiyaa marmaaranii obbo Shimallis argachuu dhabaniiru. Obbo Shimallis karaa namaatiin ergaa maanguddoota Booranaatti ergan. Ergaan sunis walgahii tattamaa irra jiraa isin dubbisuu hin danda'u dhimma keessan qaamolee mootummaa biraatti himadhaa akka jedhu ture. Ergasii dhimma kana hordofuun miidiyaaleen akka gabaasanitti obbo Shimallis maanguddoota kanneen waamanii dubbisaniiru. Maanguddoota kanaan caasaan mootummaa naannoo Somaalee haaraa hojiirra ooluu jedhan. Imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru ammoo caasaa naannoo Somaalee haaraatiin anaa dhufu jedhee ergasii ibsa fuula marsaa hawaasaa isaa irratti baase. Imbaasichi ibsa isaa kana garuu deebisee fuula marsaa hawaasaa isaa irraa haqeera. Oduu keenya itti aanuun Jawar Mohammed ibsa imbaasii Itoophiyaa akka qeequun fulbaana booda fincilli guddaan biyyattii keessatti dhalachuu akka malus ibse.
Jawar Mohammed ibsaa imbaasii Itoophiyaa Keeniyaa jiru irraa laatame cimsee qeeqeera. Dhiibba'umtoota miidiyaa hawaasaa keessaa tokko ka ta'e Jawar Mohammed mootummaan Itoophiyaa madda wal-dhibdee ta'uun aangoo isaa dheereffachuuf akka carraaqu irra deddeebiin hime. Dubbii isaa kana jabeessuun ibsi imbaasii mootummaa Itoophiyaa ka Keeniyaa irraa dhimma daangaa naannoo Somaalee ilaalchisee bahe balaa guddaa akka baatu ta'uu isaa hubachiise. Akeekni akkanaa muummichi ministeera Itoophiyaa biraa bahaa akka jedhu maxxansi Jawar Mohammed kun rakkoo sabaaf saba gidduutti babal'isuun akeeka aangoo dheereffachuuf sirnichitti gargaaramaa jiruutii jedhe. Yeroo darbe shira maqaa naannoo Somaalee haaraatti ceesisuu jedhame san murtii hooggansa naannichaa qofa osoo hin taane kallattii federaalaarraa Abey kaa'ee ta'uu isiniif himaan ture jechuun ka yaadachiisu maxxansi Jawar rakkoo guddaa fiduu akka danda'u akeeka. Akka ragaattis dhimmicha hunda caalaa kan afarsaa turan miidiyaalee federaalaa ta'uu ibse. Amma ammoo imbaasiin biyyattii Naayiroobii jiru diggisii guddaa qopheessuu ofumaaf gabaasee jira jedha. Akeekni shira kanaa gosoota naannichaa jidduutti akkasumas saboota ollaa Oromoo fi Affaar waliin atakaaroo uumuun xiyyeeffannaa uummataa sirnicha irraa dalga gara gosaa fi saba ollaa akka galagaluufi jedha. Shira xixiqqoo bilchiginnaan abbaa guddaa ishii wayyaanee irraa dhaalte kana uummanni yaayyuu itti baree bira taree ka jedhu Jawar Mohammed dhimma kana cimsee qeeqeera. Dhimma daangaa kana ilaalchisuun ajajaa olaanaan Abaa Bojaal Marroon akeeka mootummaan ofii uumee itti gargaaramaa jiru ta'uu isaa kanaan dura himaa ture. Gama kaaniin Jawar Mohammed waa'ee daballii miindaa barsiisotaa fulbaana booda jedhamee ilaalchisuun maxxansa katabeen bilchiginnaan waan itti adeemaa jiramu dhaga'uun muddamtee waa'ee daballii miindaan as baatee jedheera. Bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa amma akka jabaatu taasisaa akka ture booda kana ammoo itti galagalee mormaa akka jiru Jawar adeemsa bulchiinsa PP hedduu isaa jala dhaabbatee qeequ jabeesseera. Kanaan dura waa'ee daballii miindaa hojjettoota fayyaa irraa dubbataa akka ture Jawar erga miindaan dabalame jedhamees irraa dubbachuu hin dhiisne. Qeeqa isaa kana garuu namnuu guutuun fudhachuu hin dandeenye. Kaan miindaa akka dabalamu qeeqaa turte erga dabalamees qeequun sirrii miti jechuun yaada isaa faallessaniiru. Kuta'ee Jawar barreeffama dhimmicha ilaalchisee katabeen bilchiginnaan fulbaanatti miindaa hojjetaa mootummaa ni daballa jechuun duumessa gurraacha'ee as deemaa jiru yaaddofteetii jedha. Fulbaana as deemaa jirutti kutaan hawaasaa hedduun fincilaaf qophaa'aa akka jirus Jawar akeeke. Akka maxxansa Jawaritti fulbaanaan booda ogeeyyiin fayyaa mormii marsaa lammataaf qophaa'aa jiru. Barsiisonni waqtii gannaa wal ijaaraa turanii banamuu mana barnootaa eeggachaa jiru jedha. Akkuma kana qonnaan bulaanis barataa yuunivarsiitiilee garaa garaa irraa eebbifamee hojii dhabee huccuun irratti dhumtee beelaawwata lamaa barandaarra dhaabbatee fincilaaf oolichaa jira jechuun maxxansi Jawar ibsa. Akkuma kana loltuun illee miindaan waan xiqqaatee fulbaana booda fincila kaasuuf qophiin xumurameera jechuun Jawar Mohammed barreesseera. Maxxansi Jawar kun dhimmaa fincilaa wal qabatee kakaase ogummaan isaa mirkanaa'uu baatus waa'ee miindaa gaaffii uummata biyyattii isa olaanaadha. Akkuma kana waa'een dararaa qonnaan bulaan argaa jiru qaala'insi gatii xaa'oo uummata gidiraa galchuun hawaasni komii akka kaasu taasiseera. Oduu keenya itti aanuun galii miidiyaalee hawaasaa fi hojii dijitaalaa irraa argamurraa mootummaan gibira kutachuuf akka jiru akeeke. Bara kana mootummaan galii isaa dabalachuuf jecha kaffaltii gibiraa irratti xiyyeeffatee hojjetaa akka jiru himama. Kanaan dura kanneen gibira hin qabne hedduun akka kaffaltii gibiraa qabaatan taasifameera. Akka kanaan ministeerri galii yaada kenneen biyya keessa ta'anii tiiktookii, yuutuubaa fi mala dijitaalaan warri galii argatan gara sirna kaffaltii gibiraatti seenuuf akka jiran beeksise. Obbo Biraanuu Siisee hoogganaan ministeera galii miidiyaalee hawaasaa dabalatee appilikeeshiniiwwanii fi moosaajiiwwan galiif oolan warri gabbisanii fayyadaman kagabbateenis warri galii argataa jiran sirna kaffaltii gibiraatti seenuuf akka jiran ibsaniiru. Oduu keenya dhumaatiin dhimma waraana Yuukireen ilaalchisuun haati warraa Zeleniskii haadha warraa Tiraampiif xalayaa barreessuu ishee dhaga'ame. Haati warraa Tiraamp Meelaaniyaa Tiraamp ijoollee yeroo waraana Raashiyaa fi Yuukireen namaman barbaadaa akka jirtu Tiraamp dubbateera. Tiraamp miidiyaa hawaasaa isaa Tiruut Sooshaal jedhamu irratti hoggantuu gamtaa Awurooppaa Ursuulinaa von der Leyen galateeffataniiru. Pirezidaantii Komishinii Gamtaa Awurooppaa kabajamtuu fi adda taate jechuun jajan. Sababni isaanii ammoo rakkoo addunyaa ijoollee achi buuteen isaanii dhabame barbaaduu irratti waliin mari'anneerraa jedhan. Hojii kana haadha manaa koo Meelaaniyaa waliinan hojjechaa ture jedha. Giifti dureen dhiyeenya kana marii nagaa kana keessatti hirmaataa jirtis jechuun Tiraamp ibse. Meelaaniyaan waa'ee ijoollee Yuukireen dhabamanii fi harka Raashiyaa jiran ilaalchisuun Puutiniif xalayaa barreessiteetti. Meelaaniyaan akka kunuunsa taasisuuf gaafatte. Haati warraa Zeleniskii ammoo xalayaa barreessite abbaa warraa isheetti ergite. Abbaa warraa ishee immoo karaa Tiraampiin haadha warraa Tiraampii akka ga'u taasiseeraa jedhan. Kun ajandaa guddaa addunyaa jalqaba irra jirudha. Addunyaan waliin ta'uun hojjechuun gara maatii isaaniitti deebisanii jedha xalayaan sun.
Yuukireen ijoollee kumaatamni Raashiyaadhaan jalaa fudhatamuu himatteetti. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keelloo hafe waliin turtii gaarii.